Sponsor
baay'ee akka baratu godheen ture. Xumursa xumurte? Hayyee xumurteetti. Waaw. Hayyee. Filaashii kana yeroo jalqabaatiif sirbi afaan Oromoo filaashiitiin qophaa'ee uummataaf dhiyaatee jiru. Yeroo jalqabaatiif sirboota Usmaayoo Muusaa isin dhaggeeffanne dhaggeeffatanii sagal yookiin kudhan barbaadina sireessu sagal yookiin kudhanii tokko saamila isaa miliqee kan bahe jira. Garuu irra deebiitiin akka hojjetamu istiidiyootti hojjetamee dhiyaatee jira jechaadha. Maaliif siidiin baay'ee waan hin taaneef namni siidii amma kana ittuma suuqanii dhaggeeffachuun ittuma suuquudhaan dhaggeeffachuun. Kanaaf muraasatu jira. Meeqaan akka gurguramu murteessinee natti himne. Garuu sirboonni kun siidii irra jira. Filaashiin kun immoo baay'ee muraasatu jira. Warri barbaadan namni tokko hin galmeessa. Ati naa galmeessi warra barbaadan filaashiitiin. Yookiin digdama yookiin soddoma caalanii namni tokko nama naa galmeessuu barbaada filaashii kana namni bitatu kaashii kaffalee filaashicha fudhata. Siidiitiin hin qopheessinee siidii saampilaaf dhiyeessinee jira. Isa kana maaliif filaashiitiin qophaa'ee jira jechuudha. Egaa kan baratame siidiitiin jennee jedhamee beekamaa ture. Kitaabni isaas qophaa'ee jira. Muhammad Sirra keessa guddaa. Hoo? Good. So kitaabni isaas jira. Amma gara eebba kitaabaa fi gara siidii kanaatti yookiin filaashii nama nagal mesi yette bar nama bitu isi jiran daga isi maiti amma aso ke mau kas jamme wan amma isu saati uchi ata asi wa gei bara garwan akasi bare amma uchi ata wa simpan ni wala ada ko kita amma kuma tawa de kitaba ni sidi elu kumbena ni kana kitaba ni sidi kana bisu abi nama hunda bakatare yame osombi ko biseni bena ni turi ba hundi wa pe gar bakku moy kutire nigay sakyo hokun singama na le samene ni jema kana bi namot hanga ko Garau tercipta beredi kita orang akan bisa guna rumah yang tadi. Makasih. Karena ini nama kita aku garau tercipta mana Atau denu namoonni baay'een hundumti argaman jiranii kana keessa zarii wadaajoo ati warraasaa sitti argamtee jirti baga nagaa turte jiranii zariin yeroo kanatti baay'ee dhukkubsatee jira akkaataa amantii teessanii kadhadhaa fi baay'ee dhukkubsatee jira mana maaraasaa isin bittanii itti galee jira ji'a muraasatti boqotee jira ammoo iyyaafadhaa gaafadhaa mana dinnee fi garuu waan jiraatu immoo yang atas ini cuma badan nano turali jira, pusat jira. Ega sani wa Usmaayoo Muusaa toko dari wadah itu. Karena boda ulang ini ega kapsul tulang yang boda tulang itu terdu. Ayi, angkasi, welisto tabaya cuma tergamana ke Zakir dan ke Muhammad. Anak kazaudu wayo malan jeda kan jadi sampean wayo malan jeda gambar kali jadi ini ledra bulan istira le chawutina istira Zabida Shashan illee jirti. Hayyee baay'eetu jira. Haati siiqqee Khadijaanis jirti.
saya bikin itu kolej aha Nasra Yusuf Ali ile gifti wala timulan leo makaresan aha ada kaya usah mereka tadi saat itu kamu bisa saya di paling era Nasra akkasumas Ismail Musas eenyatti waan beekamu fakkaataa Dr. Gammachuu Magarsaa haasofti Dr. Gammachuu Magarsaa dhaga'ameen quufamu gorsisaas obsisaas aariinsaas lollisaas namatti tola. Kanaaf amma kabaja olaanaatiin Dr. Gammachuu Magarsaa gara waltajjiitti namteera. ዶክተር ገመቹኒ ተደምሯል እና ምንድነው መደመር የለኝ አንቺ ተደምረሻል የለኝ ድምሪ ስንገላ በበደ አገማ ይረግ ነው ገሉ ዲዴ ኦንላይን አዲሚ እትየተ ይዛን ጊዜ እርግጥ egaa Oromoonni gosa gosaan tartiibaan abbootii qabeenyaa aartistoota maanguddoota hayyoota abbootii amantaa qabnaa sana keessa aannan maamaa kan Oromootu eenya kana barre malee aannan maamaa warshaan aannan maamaa ture jira miti egaa inuma dhugnaani aannan maamaa kana amma duddeetiin bee fuula keessa gama aannan maamaa kun aanaa qabeenyaa adde Saaraa dura amma seenaa itti bagana jaamurte adde Saaraa adde Firee Aliyyi itti aantuu itti gaafatamtuu kantiibaa magaalaa Duukamis asitti argamteeti jirti bagana gaan dhufte jennaani. warra Maccaaf Tuulamaa keessaanis obbo Tolosaa Kishee maanguddoo akkasumas obbo Milkeessaanis asitti argamanii jiru. Namoota baay'ee dhagaa gidduu gidduutti si beeksisna. Dooktar Dhiifamu Sinnaan. Warri qophii kana qopheessitanii waa kan lafa duratti gara guddaa qabdu. Usmaayil Musaa
Dukungan itu namanya ada kamu-kamu. Dapat wayanan biya kasugat harapnya cara namikacak dan pendidikan dan tidak belajar. Dia dan Toyota tadi asli Oromo, Dulati Oromo, Sena Oromo Kesat, Penyusumma Absorte, Namni Duit di Paradam yang Dulatin Oromo Sena Anggafa, asli Oromo. Opolesi isi Usmayo Musa, opolesi wajib ada terjadi cari, opolesi kapso wadin kabar. Ilman Afrankando, warga masih cenderung biasa. Wanita makan isu atau toko orang kota pun wanita makan isu banyak yang makan karena itu selain itu jadi muka bahmai gak Usmayo Musa kacandai jeru mekan kaisa ikan biya ko dari tadi pula saat bisa lebih kanen mo na michi kuni ilman kabai litin sama kaisa jirpi ijolle sama kaisa jiru jetani kambeitan jecan sajeng kaisa ijolle da sana katamne galuwar umuri ko tinjirtan nama mereka sudah aspek kami kembalikan. Usmayo Musa hargas menahitaja. Usmayo Musa terungkap orang mon hargas menahitaja. Ijole isara hitame menahita orang mon juru. Lapor sa toko lamang kan ijole sa iman sa atau budak jalan toko lamang. Araw at katigapat tu isa ko sate gargas sa dare para sa narakan kayo kung sata warra kay haraw gapat hajurtu mo sirbu da tuftan Kuyan harabuyan Usmayo Musa baru sa isini tapi Usmayo Musa kumatama na harayu manahida kajir kubagabdu Usmayo Musa karena nage abu kay judge gago Usmayo Musa asli orang Mofa duit kepada damai menangin ajar torban yang dek warga matature jadi Usmayo Musa warhat rakyat ajar ilman saniga matajer tu mau mengatakan itu sendiri mengejalan jiru atau mengejalan butuh lagi. Dur jar satu waktu germane dulone warfi ini hore itu iman sa isan pani jar sepun wai hindu wai baga dan jar sakana Jangan warni Maria
jaarsa kana dandeenyee akkuma kana harree hin feene ajjeesuu qabnaa jedhanii mari'atan. Jaarsa weelluu jedhu jaarsi weelluu kun kan dadhabe ammoo jaarsa hiikaa nama beekumsa qabu achi weelluu keessa ciiseeti hin ajjeefnaa jettee ogaa ijoolleen itti mari'attu dhagaa gurraan dhagaa. Dhagaheeti utuun du'in duraa ilmaan kiyya kanaa wa barsiisuun qabaa jedhee ijoollee jajjabduu keessaa waamee ijoollee waan taataniif kunoo ka'aati malkaa caancoo lafa jedhan gafarsi bishaan dhugutu jira. Karaa kana baatanii achirra baatanii achi bultanii achi baatanii fi achitti malkaa caancoo gageessan hoomaa gafarsaatti dhuftu. Hoomaa gafarsaa sana keessaatii korma tokko na ajjeesaatii tiruu isaanaa fidaa tiruu gafarsa sanaa yoo nyaadde nan du'aa jedheen. Hin gammadde ijoolleen silaayyuu jaarsa kana ajjeesuu irra tiruu inni jedhe dhandhee fi tiruu nyaatee haa dhuguuti maarree dhandhee tiruu finnaa fi jedhanii ba'an. Bahanii guyyaa guutuu deemaa oolanii galgala aduudhaaniituuf jedhu sareen mandara keessaa duutti. Sareen kurrimaadha. Saree rimaaniin ciisa. Garaa saree kana keessaa mataa gadi baafateetu bulchullaan itti duta. Warra kanatti abuun kanaa takka argitee beektaayee maali sareeni garaa rimaa keessaa bahee namatti duutuu jennaan ani waan kanan beeknu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii darban. Guyyaa lammeessoo deemaa oolanii gara galgalaa maal argu? Harree takkati gammoojjii lafti bade adaal mallaq margi takka keessatti hin biqille keessa harreetu dhaabbata. Harreen kun yoo laalan hamma arbaagaa. Aboo lafa kana margi hin jiru wamtuu hin jiru. Harreen kun maal nyaateeti akkana gabbatee jedhanii wal gaafatan. Kanallee hin beeknu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii dhiisanii darban. Guyyaa sadeessoo deemaa oolanii farda takkatti dhufan. Biyya fardi sun jiru itaan isaa margi isaa muujjaan isaa mudhii fardaa caala. Mudhii fardaa. Fardi muujjaa marga akkana lalise keessaa fardi kun immoo kan gogaan isaatiif lafeen duwwaa walitti jiru huqqatee ka silaaduu gogumaa fi lafeeti walitti jira. Fardi kun sila biyya kana fakkaatu marga kana fakkaatu keessaa akkamittiin akkana huqqatee akkamittiin akkana miidhamee jedhanii wal gaafatan. Kanallee hin beeknu gallee jaarsa gaafannaa. Amma borumtaasaa deemaa oolanii gara galgalaa deebuun qabdee bishaan tokkotti urgaa dhufan. Bishaan kun boolla sadiitti jira. Boolli sadeessoon achi jira. Bishaan boolla kana keessaa bahu isa ittaanu dhiiseeti fincaa'u. Aboo bishaan kun maal ta'e? Kunoo kan isatti aanu boolli kunoo jira. Isa kana dhiisee akkamiin sanatti fincaa'ee wal gaafatan. Kanallee hin beeknu gallee jaarsa gaafannaa jedhanii darban. Guyyaa shaneessoo caancoo malkaa gafarsaa bishaan dhugaa hoomaan gafarsaa lakkaawameen dhufne achitti wal ga'ee jiru. Achi keessaa gafarsa isa korma isaa ilaalanii amma tiruu keessaa baasanii fi jaarsaa fuudhanii galuuf jedhu. Amma tokkicha gaafa korma kana waraaname dhiigi korma kanarraa cirrifate
gafarsa achi jiru sanatti faca'ee faati. Gafarsi inni waraaname bareeti warri dhiigi gafarsaa sun itti faca'e dhuman. Na dhageessu jaran warra dhiigi itti faca'e du'e gafarsi inni waraaname hin baye. Dubbiin kun jiruu keenya har'a keessa jirru wal fakkaata. Har'a namni du'aa jiru waanuma du'aa jiruuf nama quban qabne ijoollee wallaaltu jaarsa deemuu hin dandeenye dubartii ulfatu du'aa jira. Dhiigatitti faca'e malee isaan miti kan waraana dhiigatitti faca'e. Kan doa jiru warra dhiigitti faca'e. Usumaayoo Muusaafaa kanatu dhufaadhaa sirbaan lallabaa turan. Dhaga'uu diddan. Ijoolleedhaan jedhaan jiru isin warra umrii kootii yookiin natti dhiyaatan. Isiniin hin jedhaera. Isinitti lallabanii wanni asii nutti dhufaa jirtu hamtu jedhanii sitti lallabanii dhaga'uu dadhabdan. Gafarsa du'e sana tokko garaa baqaysanii tiruu keessaa fuudhaniiti galani. Jaarsaa geessu jaarsi amma isa nyaatee du'a. Jaarsaa fidanii kunoo tiruu gafarsaati jette sana siif hinne tiruu gafarsaa nyaadhu gaa'ii jedhanii kayyaa ijoollee koo. Tiruu gafarsaa lafuma kaa'aati mee kottaati waan argitan natti maa. Isana nyaadhee du'a otoo an nyaadheen du'in dura waan karaa irratti isin mudate natti maa jedheen jaarsi. Gaafa duraa rimaatu garaa bahee saree rimaan garaa baheetu nutti dutee kana arginee gallee jaarsa gaafanne illee deefne. Gaafa lammataa biyya adaan mallaqa margi keessatti biqille keessa harree dhaabbatu hamma arbaa ga'u argine maal nyaatee hanga arbaa ga'e wanni kun jennee ajaa'ibne. Gaafa sadeessoo farda marga keessa dhaabbatu muujjaa mudhii isa ga'u keessa dhaabbatutu lafee fi gogaa fi lafee duwwaa waliin jira. Maaf akkanatti huqqate maaf akkanatti miidhame jennee dinqifanne. Gaafa afreessoo bishaantu boolla isatti aanu dhiisee boolla isarraa fagootti fincaa. Bishaanni kun akkamitti uumame jennee ajaa'ibne. Gaafa shaneessoo gafarsa sii waraanne gafarsa korma waraanne. Kormi gafarsaa waraanne sun dhiiga cirrifate. Gafarsi nuyi waraanne hin bahee ka dhiigisaa itti bubu'eetu dhume. Maali kun jennee ajaa'ibne jedhanii gaafatan jaarsa. Yaa ilmaan koo anuu ka isin ergeefi akka kana argitaniifin isin ergee. Kadura argitan bara ilmi waa abbaarra beeku abbaa waaqarra beeku dhufaa jira. Bara silaga Oromooni abbaan ilmi abbaarra beeku abbaa waaqarra beeku jedhaa miti. Ammoo barri isin dura jirtu achi as isinit dhufaa jirtu bara ilmi abbaarra beekee abbaa waaqarra beeku dhufaa jira. Kana quba qabaadhaa. Kalammeessoo harreen isin argitan kun isin dura wanni jirtu warra hin qonne hin aramne biyya minaan baasu keessayyuu hin jirreetu magaalatti galee innummaan sooromee isa maleeyyuu namni waa qabu dhibee
warri silaa waa qabaachuu malee iddoo inni itti hiyyoommatutu dhufaa jira. Kanas quba qabaadhaa. Fardi isin argitan ka gogaaniif lafee duwwaa walitti jiru sun, fardi isin argitan sun warra silaa horuu malee, warra silaa horii horsiisuu beeku, warra silaa qotee aramuu beekutu akka farda sanaa huqqatee biyyaa biyya dhabee afaanii afaan wallaalee raata'ee dhaabbataa jira. Kanas quba qabaadhaa. Wanni isin dura jirtu kana fakkaatti. Bishaan isin boolla kanaa bahee boolla kaanitti irra boolla ittaanurra utaalee itti boolla dhibiyaatti fincaa jettan sun bara isin dura jirtutu waan asitti qotan, waan asitti horantu ollaa hanqatee fira aanaa hanqatee biyya alagaa dhaquuf deemaa. Kanallee quba qabaadhaa. Gafarsi isin waraantan sun ka inni bahe ka ammoo dhiigi isaa itti cirrifatee jennaan dudu'e sun wanni isin dura jirtu gara fuulduraatti namichi inni silaa du'uu malee osoo hin duune warri waan sana gurrumaan dhagahe miidhamuuf deemaa. Kunillee waan isin dura jirtu quba qabaadhaa jedhee jedhama. Waan kana Ali Birraan isinitti lallabaa bahe, Usmaayoo Muusaas isinitti lallabaa bahe, Abdullaahi Jirmaas isinitti lallabaa bahe. Isin sirba kana sirbuudhaaf dhaggeeffattu malee wanni inni jedhu maal akka ta'e dhageessaniin isinin jedhaa jira. Wanni nuyi keessa jirruuf barri nuyi keessa jirru dhaga'uu feene. Dhaga'uu duwwaanii faayidaan qabu hubachuu feene. Hubachuu duwwaan faayidaan qabu. Har'a Usmaayoo Muusaa du'eegaa. Usmaayoo Muusaa warra har'a mana hidhaa jiranoo isaaniif immoo bor wal waamtu moo akkam taatu? Namaa fi gaafa inni sin fedhu sana silaa birmattanii gaafa aslii Oromoo mana hidhaa jirtu meeqa keessantu namicha tokko duwwaan beeka. Namichi kun xurataa birrii 800 qaba. Namichi sun jira amma lubbuudhaan maqaa isaa waan gatiin qabu edeen torbaniin dinnichaaf sun kurtaa bitee karsallee dhaqa. Gaaf tokko yamee obbo ati xurataan kee iyyuu birrii 800 maal gochuudha? Maal ijoolleen kee maal nyaatti jennaaniin doktorii naan jedhe. Mana koo distiin waxii itti tolchan ibiddarraa eega taa'e waggaa 3 jedhe. Distiin qabnuu jedhe. Maan qorqoriyaadha qabnaa jedhe. Ijoolleen koo shayiidhaaf daabboo ganamaatiin ooltee bultii jedhe. Warra kana immoo wannani torbaniin dhufee gaafadhu abdii ijoollee kootiiti warra hidhaa jiru kun. Aye, Dr. Gammachuu Magarsaa Hayyuu Seenaa waa baay'ee jedhu garuu yoo nuu galee fi sirriitti gidduutti waan addaan kukutaa naggeeffanneef sirriitti hubachuu hin dandeenye garuu warri baay'ee hordofaa turtan quba qabdu isinii galeera yaada. Gara boodaattis deebisnee asirratti waamna.
namoonni baay'een nu gidduutti argaman baay'eetu jira maqaa keessan hunda waamuu hin dandeenyu of galchitu Kaffiyaaloo Tafarraa nu gidduutti argama akkasumas Abarraa Dagabaasaa bara 1990 gaafa bosona Baalee gubate 90 meeqa 93 yookiin yaa numa ta'a naan jedhe kanuma jettee jedhi numa ta'a artistoonni keenya hedduun nu gidduutti argamanii jiranii Galaanaa Gaaromsaa asitti argameeti jira Ittiiqaa Tafarii asitti argameeti jira Dinqiisaa Dabalaa Leencoo Shakur innis argameeti jira Xawal Waalle nama moo bineensa waan kee wallaalle eenyu maqaan isaa eenyu Ittaanaa Tolasaa jirta hello Ittaanaa Tolasaas jira baay'ee rakkatee karaa irratti illee bahee kadhateeti jira Oromoo kanaaf artistoonni Oromoo aarsaa jabaa kafalaniiran dhugaan siniin jedha gara boodaatitti waa jechuu danda'a amma kallattiidhumaan gara eebba kitaabaa fi filaashiitti dabarra CD jijjiirree filaashii itti goonee jirra sirboonni kun sirboota Usmaayoo Muusaa kana dura dhaggeeffanne sin hojjetee uummata biraan otoo hin gahin sodaatamee awwaalamee har'a immoo awwaala kaameedha warri dursitanii harkatti galfattan isin seenaa qabeessa taatu jecha yeroo jalqabaatiif sirbii filaashiitiin dhiyaate sirboota filaashii muraasaan dhiyeessine asitti argameetu jira kanaaf deebisnee Dr. Gammachuu garanatti affeerraa Sara Hasan gara waltajjiitti Farii Aliyyii gara waltajjiitti Wasiilaa Abdoo gara waltajjiitti akkasumas fedhiidhaan kanneen biroo gara Saartuu Usmaayoo Muusaatis gara waltajjiitti akkasumatti namoonni maqaa yaamanis gara waltajjiitti Dr. Gammachuu yaamne jirra mire irra deebi'uudhaan Dr. Gammachuu Magarsaa gara waltajjiitti Dr. Gammachuu Magarsaa gara waltajjiitti nama sadi qofa dhufe Dr. Gammachuu Rosadiyya eebbaan kitaaba kana akkanuuf bananiif gara waltajjiitti gaa namoonni yaamne hanga ammaatti nama sadii sagantaa keenya kana gaa nama hedduutu irratti argamee jira warri Macaaftuu lamaalleen as nu waliin jiranii hundeessitoonni baandii Gadaa obbo Tolasaa waldaa Macaaftuu lamaarraa obbo Tolasaa Kisheetis gara waltajjiitti akka nu dhufan gaafannaa jechuudha. Hundeessitoota baandii Gadaa keessaa kan ta'an artiist Mulgeetaa Garramootii fi Jaalallee Daadhii eebba qaban ture jechuudha. Sadaasa 4 akka tasaa ta'ee hin milkoofne wanni suni dhiifama gaafatanii jiranii eebbi suni osoo hin milkaa'in hafuusaatii fi amma amajjii 14tti qabatanii jiranii jechuudha. Jiddugala egzibishinii as Abiyoot jiru kanatti akka dhuftan isin afeeranii jiranii irraan hafin haga. Ni dhagahamaami. Akkuma as guuttanitti achis dhaqaa guuta. Tole. Isin ajajaan jiru isinin gaafachuu jira. Walii gallaa? Ayyee. Filaashiin eebbifamee hin beekamu dura amma filaashiin eebbifamuuf deema. Filaashii fi kitaabni seenaa artiist Usmaayoo Muusaa eebbifamuuf deemaa jechuudha. Yeroo ammaa bakka dhaabbannu kanatti eebbifamuuf deema. Keessummoonni keenya gaa kabajamtoonni asitti argamanii eebbisuuf deemanii masaraatti dhaabaa gara waltajjiitti mee. Haadha siiqee yookaan haadha siinqee gara waltajjiitti Khadija warra durri uffata aadaa
warri affeela maarreen kottaati affeelama san nuufida kotta jaan warri affeelama fide sanis affeelama san ummanni harkuutii as fida jaan jirtu saartuun dhufte kuno paartiilee siyaasaa Oromoo garaagaraatis bakka bu'uudhaan kan warri dhufanii jiranii paartiilee siyaasaa Oromoo qofaa miti paartii siyaasaa Affaaris bakka bu'uudhaan kan dhufanii jira jechuudha. Warri bakka buutanii dhuftanii garaanitti akka nu dhuftan isin gaafanna kabajaa fi ulfina guddaadhaan. Kaafaa keessaayis abaa keessaayis waafaa keessaayis gara waltajjiitti isin hin janne. Egaa nuti eebalu jennee waamnu kanatti mul'ataa jiru Hamzaa Booranaa paartii Kaafaa keessaa hin jiru waraabaa keessaa immoo koloneel Gammachuunis jiru kanaaf isin lamaan garana nu koottaa kabaja olaanaatiin isin waamna haadha caayaa garan nu koottu hayyee kun akka aadaa Harargeetti yoo eebbi jiraatu nama dhadhamsiisu nama dhadhamsiisu ni dadhabsiisa. Ayeen dhadhamanna ammoo dura nu eebbisanii isin garana nu bal'adhaati siidichi yoo eebbifame erga eebbisanii booda nu dhadhamsiistanii babal'isaatii garas gara adda sorry Musaan illee dhufee jira paartii Affaar warra Affaar bakka buutiin nuti biyya tokko keessa jiraanna biyyi keenya immoo nagaa akka argattu barbaanna nagaan argamuuf immoo waliigaltee barbaanna waliigaltee kana immoo kan fidu samiirraa gad bu'ee rabbi otoo hin taane yoo nuti waliin mari'anne rabbillee keessatti argamaami mee warra kana wal tokko ta'a wal ta'a jedhaan hime hamileetiin. Kanaaf amma obbo Tolasaa Kishee isin waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessatti miseensadha. Usmaayoo Musaas miseensa waldaa Maccaa fi Tuulamaa ture. Gabaabsaatii waan jettan nu jedhaatii nu eebbisaatii akka bananiif immoo abbootiin qabeenyaas nu gidduutti argamanii dabaree walii kenninee gaggabaabsinee eebbisnee sagantaa itti aanutti deemna. Sagantaa itti aanu wareegamtoota aartistoota Oromoo waggoottan shantamman darban wareegaman kudhan yaadannaa isaaniifis immoo maatiin isaanii asitti argamanii jiranii isaaniifis badhaasni qophaa'ee jira sagantaa bal'aa qabna jechaadha walitti deebinaa isiniif hin kennu. Tole galatooma jalqaba akkuma dura mucaan yoon isaa dubbatte warri asirri kun hundumtuuyyuu ilmaan lama Usmaayoo Musaati miti isin hundumtuu ijoollee isaati miti erga ijoollee isaa taatanii kaayyoo isaa fuutanii bakkaan ga'uudha har'a asitti kana gubbaarratti ga'u jechuun yookaan immoo bakka kanatti wal ga'u jechuun waadaa galuu jechuudha. Yeroo hundumaa ilma waadaa galamaa ture garuu waa hundaafuu waa'ee kaayyoo kanaayi garuu har'a kan itti wal geenye waa'ee Usmaayoo Musaa artisti Usmaayoo Musaa umrii isaa guutuu amma danda'ameen ummata kana dammaqsuu ummati kana akka waan rakkate keessaa ba'u akka diina isaa ofirraa kuffisu akka abbaa biyyaa ta'u akka abbaa mirgaa ta'u akka abbaa dhugaa ta'u dhugaasaa kan jalaa awwaallamte akka barbaaddattanii raawwattanii boolla keessaa baaftan nama kana hunda qopheessaa dammaqsaa barsiisaa ture. Kanaafuu Waaqayyo lubbuu isaa boolla isaa daadhinaa guutu ilmoon isaa kun immoo akkanatti isa yaadattee raawwattee Oromoon hoggaa eebbisu Waaqayyo ilmoo
abbaa caaltu siif haa kennuu jedhe. Har'a intalli isaa akka kanatti qophii akka kanaa kana akka qophaa'u laphee ishee keessatti itti yaaddee raawwattee to'i maqaa abbaa ishii ol kaasudha. Maqaa abbaa ishii qofa miti maqaa kaayyoo inni du'eef san ol kaasudha. Waan akkanaa kanarratti qabsaa'uu ishee yookaan immoo hojjechuu ishee waan guddaadha. Ishii qofa odoo hin taane warri akkanatti isin jidduudhaa dhaban warri isiniif jecha lubbuu isaanii kennan warreen kun isin jiru waan ta'eef akka sila dookter jedhan warra mana hidhaa jiranis warra du'anis yaadachuu ijoollee warra du'aniitis yaadachuu nurraa eeggamaa. Ani kanarra waan baay'ee dubbachuu hin danda'u kaayyoo isaa waaqayyo galmaan haa ga'u ilmoon isaa kun immoo kana caala kan caalutti ceetee waan abbaan isaa qabatee jiru sanan awwaallame san boollaa kaaftee guddiftee isinitti dhiyeessitee irti gara fuulduraas kan kana caala hojjettu rabbi ishii haa godhu. Nagaan qe'ee nagaatti galaa hin irraanfatinaa imaanaa guddaadhaan jedha. So kitaabni fi ati jedhame. Kitaabni fi siidiin miti lakki. Filaashiin eebbifamuufi filaashii eebbifame dhageenya takka. Arra eebbifamuuf deemaa jechuudha. Eebbifame Usmaayyoo Muusaa. Hayyee ifatti eebbifamee seenaan qabsaa'aa goota artistii Usmaayyoo Muusaa waggaa 16ffaa sababeeffachuutiin har'a ifatti eebbifamee jira. Baga gammaddan baga gammanne hamilee olii kennaa. Yeroo jalqabaatiif sirboonni Usmaayyoo Muusaa 9 ta'an filaash irratti qophaa'ee kitaabni isaa immoo seenaa isaa gaazexeessaa barreessaa Bosonaa Dheeressaa fi akkasumas intala isaa Usmaayyoo saartuu Usmaayyoo Muusaa waliin ta'uutiin qophaa'ee har'a ifatti banameeti jira. Guddaa isin galateeffannaa hamilee nu kennaafi. Seenaan kun immoo haala kanaan eessatti hidhamee, eessatti dararamee, eessatti dhiiga tufee, eessatti immoo boqate kan jedhu kitaaba kana keessatti jira. Suutee Baarentoo, artiist Suutee Baarentoo qabsaa'aadhaa inni bu'uura seenaa kanaa ta'ee irraa qorachuutiin waliinis waggaa 8 lafa jalatti hidhamanii jiranii. Kanaaf eebbifamee jira irra deebi'aa hamilee nu kennaafi. Isiniif immoo carraan kenna daqiiqaa 3 haasaa waan sitti nagaa. Koloneel Gammachuu Ayyaanaa haasaa koloneel. Ulfaadhaa waan hin jedhu guddaan qabu. Amma ufin gaafadha. Ilmaan kiyya as jirtanis nan gaafadha. Amma anamoo Usmaayyootu jira. Warra akka kiyyaa akkanani jedhu du'aa nyaatee hin quufne. Warra akka Usmaayyoo jiraa sooman hiikneen jedha. Usmaayyoon jiraa sooman hiikne ni jiraa midhaan hin nyaatu bishaan hin dhugu. Kan akka kiyyaa du'aadhaa nyaatee hin quufu. Sooman beeku. Kan biraa masiinatti fakkaatti bilisummaa arguu otu hawwuu darbee jette. Anatun agarre malee inni bar bilisummaa arge. Namni waan hin argineef lubbuu isaan kaffata. Namni takka waan ta'uu isaan argineef hin amannetti lubbuu isaan kenna.
inni argeeti darbe. Ani ammayyuu natti hin mul'atu. Kan biraa ilmaan kiyyaaf dhaamsan qaba. Gumaan akka baatu, ulfinni akka dhuftu. Ilmaan kiyya, obbolaan kiyya warri umuriin na qixxaa as keessa guddaa argaan jiruufan jedha. Nama hundaa jaalladha. Saba addatuun baasiin. Ollaa keessan isa fagoo sadhiyoo. Ilmaan keessan barsiisaa ofiis baradha. Dhiphuudhuma jirtan kana keessatti haga dandeessan horadha. Lafa Oromoo irratti walillee hora. Amantaa keessan gosa keessan jabeeffadha. Adara sekendiifuu eeboo keessan qarachuun irraanfatiina. Eeboon keessan qaran qabu yoo ta'e ulfinan qabda. Ulfaadhaa kanuman jedha. Hayyee obbo Hamza wanti jettu jira. Jiratte? Hayyee obbo Muusaa wanti jettan jira. Warantichi fixadhee jira. Koloneel Gammachuun jedhaniiran daqiiqaa lama. Guddaa galatooma. Ani waanuma tokko qofan juu barbaada. Inni sun immoo uummanni biyya kanaa sabaaf sablammoonni biyya kanaa amata dhufaa dabraa qabsaayaa keenya wareegamaa keenya maarroo keenya jechaa itti fufuu hin qabu. Wanti kun bakka tokkotti dhaabbatee abbaan biyyummaa mirgi ilma namaa mirgi sabaaf amata dhufaa dabraa boo'uu hin dandeenyu, amata dhufaa dabraa gadduu hin dandeenyu, amata dhufaa dabraa waltajjii akkanaa kana qopheessinee abaluun keenya bara kaan hidhamee kaan hiikamee kaan cabee inni kun haga yoomii itti fufa. Waan Dr. Gammachuun kaasan san ani baay'een fakkaatu. Haa ta'u malee uummanni tokko ta'ee fuula tokko godhatee marii tokko qabaatee osoo waliin qoqqoodin biyya takka keessa jirra, biyya takka qabna. Biyyattii tanammoo bitti tun biyya faalloftuudha, faalleessanii jiranii najisamtee jirti. Xaaharamuu qabdi, bitti tun bareeduu qabdi. Biyyi tuni biyya ilmi namaa irratti jiraatu, ka mirgi isaa irratti kabajamu, ka jaalalti ilma namaa irratti dagaagu ta'uu qabdi. Garuu wanti guddaan bara dhufaa dabraa wareegamaa keenya lakkaa'uun dhaabbatuu qaba. Bilisoomuu qabnaan siin jaa galatooma. Hayyee baay'ee galatooma. Amma kallattiidhaan gara isin ulfaadhaa bakka teessuma keessaniitti naa deebi'aa galatoomaan isiniin jedha. Asnoo siqaa gidduutti muuziqaa deema. Hayyee amma aadde Saaraa Hasan Adam haadha qabeenyaa cimtuudha. Ummata keenya beelaan rakkatee ummata Harargeef yoon dongoruu baadhe miliyoona tokko, ummata Baaleetiif miliyoona tokko baastee deeggaraatti turte gara gidduutti muuziqaa isiniin jechaa jiru. Yeroo hundaa egaa kun kan gara miidiyaatiin darbedha. Kan hin darbin immoo keessaan rakkataa baay'ee qabnaa gargaaraa turuun ni yaadatama. Har'as jalqaba irratti asitti dhiyaachuutiin filaashii kanaa sirbaa Ismaayoo Muusaa fi kitaaba kanaa qarshii meeqaan banta Aadde Saaraa? Wanni arra tahee waan jechaa oliiti.
maaliif Usmaayyoo Muusaa siidiin isaa kitaabni isaa wahuma fadheenuu yoo baname wanni isa gitu wanni isa madaalu hin jiru. Sanumaafuu jalqabumaa jecha ani siidii kana qarshii 200 bitaan jira. Akkasitti beennalaal dubartoota keenya haadha qabeenyaa horii bulii baay'ee galatoomi jennaan ulfaadhu qarshii 200 guddaa galateeffannaa. Asin immoo aadde Fariyaaliyyi kantiibaa magaalaa amma itti gaafatamtu paartii magaalaa Xaafooti. Kanaaf kitaaba kanaa fi CD kana qarshii anin dubbadhu aadde Fariyaan akka dhuunfaatti kan hirmaataa jirtus kan bittus akkasuma aadde Fariyaan maal jettu? Akkam ooltan. Duraan dursee baga guyyaa kana geenye isiniin jechuun barbaada. Usmaayyoo Muusaa nama xiqqeenya keenyaan sirbasaa caqasaa yeroo high school baran yeroo university baran qabsoo ittiin barree fi qabsoo nu barsiise goota Oromoo kan silaa galannisaa kanaa oliiti. Kanaaf guyyaa kana yaadattanii warri sagantaa kana qopheessitan duraan dursee galata argadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Artist Usmaayyoon dhaloota har'aatiif bu'uura guddaa nama kaa'e yeroo hunda onnee fi sammuu teenya keessa nama jiru nutis nama dhageeffachaa qabsoo keessa waliin turee sadarkaa kana gahe. Kanaaf intaltisaa warroottan kana hunda qindeessitan hundinuu galatoomaa jechuun barbaada. Waan isaa waa hedduu yaadachuu dandeenya. Yeroo hedduu sirbisaa sirba kalee qofa osoo hin tahin kabaruutii fiisi kafuula duraatii fiisi yaadaddaba jiru garamiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta yaa bada hireetoo garamiin na deemta jeesi gaafannaan maaliif na callifta sodaa lubbuuti yaajee dararararan biyyaa bahee darararan injiraadhu dararararan kabirtee biyyaa fi biyyee torratti haqaa biraa koo keessatti haqaa falmachuun na murtii haa cilaahu dararararan daraatee. Kanaaf akkasit dhageeffachaa guddachaa barachaa turre sagalee kana gaayoo gadi hin baane nama hedduutu hojii dhaba artistoonni ni. Kanaaf dhaloota boruutiis artistoonni dhaloota hegereetiis qabsoo nu shaakalchiisanii akka fuula dura deemnu nu godhanii tokkummaa nu dhaamanii akkuma har'a wal cinaa daddaabbanne kanatti tokkummaallee rabbi nu haa kennu Oromoollee wal nu haa taasisu wal jala nu haa oofu mee abbootiin teenyaas du'aayii godhaa yeroo hunda waa'ee Oromoo qormaata Oromoo kajannu kana rabbii waliif nu haa galchu. Kanarratti tokkummaa keenya waan isaan tokkummaaf nu sirbaa turan Ali Birraan tokkummaa nu dhaamaa ture Nuhoon tokkummaadha nu dhaamaa ture ilmaana dabbaa waliif obboleeyya ilmaana dabbaa waliif obboleeyyi maaliif wal jibbinaa akka ilmaan bineeyyi. Akka ilmaan bineeyyi. Kanaaf jaalala akkasii nu haa kennu. Anis akka mataa kiyyaatti akka nama dhuunfaatti 30,000 dhuunfaa kiyyaan bitadheen jira. Kan kanarraa hafee bakka kitaabni kun gurgurattu haala mijeessee magaalaa nan jirus dabaladhee
godina Harargee Bahallee dabaladhee bakkoottan kitaabni kun gurguramu hundatti yaadaanis gochaanis nan deeggaraa cinaan dhaabbadhaa. Isa kanaaf galata guddaa gochaa artistoota erga duune qofa waliin boonyu Yoonis Abdullaahi kan bara afaan Oromoo reediyoo cabsajaan sirbaa ture. Kan afaan Magdashoo keessa taa'anii sirbaa ture. Namni beeyna ni jira. Isaan sanillee reefuun asitti harkee dhaynee gaafannee jajjabeessinee hancufti idaa galaanaati quncee wal gargaartee arba hiite kun waan xiqqoo qabnu yaada guddaa gochuu dandeenya. Artistii dadhabaa gaafa akkanaa eebbisnu dadhabaa nu keessa jirus gargaaruu qabna, wal utubuu qabna. Galatoomaa ulfaadhaa. Guddaa galateeffannaa amilee guddaatiin gara teessuma isaaniitti nu simadhaa. Aadde Saaraa, Aadde Fariyaa akkasumas haawwalii asitti nyaata nu dhiyeessanis guddaa galateeffannaa. CD miti. Filaashii fi kitaaba Usmaayoo Muusaa, seenaa Usmaayoo Muusaa qabate kana qarshii 200 jalqabneetu jira. Daqiiqaa muraasaaf yaadota guddaatu jira. Intalli Usmaayoo Muusaa, Saartuu Usmaayoo Muusaa yaada guddaa qabdi. Faawundeeshinii maqaa abbaa isheetiin hundeessitee uummata Oromoo gargaaruuf yaada qabdi, yaada bal'aa qabdi. Sana gochuuf immoo maallaqatti barbaachisaa. Kanattis maallaqni baheetu jira. Akka dandeessanii hundi keessan akka gargaartaniif amilee akka taataniif isin yaamnaa isin gaafannaa. Asitti Arafaat Abubakar abbaa rakkataa uummata gammoojjii Baalee keessattuu uummata gammoojjii Baalee Sawweenaa Raayituu gammoojjii Baalee baay'ee ulfaataa. Sana keessa deemee uummata rakkate uummata sooshaal miidiyaa irratti argitan maanguddoo garaan isaa beela irraa ka'ee walitti maxxane sooshaal miidiyaa irratti yeroo jalqabaatiif kan baase Arafaat Abubakar yeroo banaa mi'aamlee keenyaaf yeroo ammoo baay'ee namoota adda addaa namoota biyya alaa jiraatan karaa isaatiin eeguutiin uummata baay'ee gargaaraa ture. Gaafa mootummaan immoo seera baasee nama gargaaruuf maqaa uummataan dubbii keenya irratti namoonni baay'een gaafa nama dhuunfaatiif akkaawuntii bannu uummata gargaaru jedhee gaafamata. Adna uummataaf maqaa uummataatiin namni dhuunfaa maallaqa qabuu danda'u seera ba'ee jira. Tole akkasii hubadhaa. Dhaabbata Soofumar Retail Development Organization hundeessuutiin amma hojii guddaa hojjetaa jira. Diaspora leera amma Dubaay dhufee akkuma dhiyeessa meeqamee kenna. Dhaabbata kana Soofumar dhaabbata kana dura taa'aadha. Ani dubbadhu ni taa'u. Waan hunda dura abboota biyya dura dhaabbatee waan hunda dubbachuu hin danda'u. Waan hundaafuu Arafaat Abubakar jedhama. Kani bakka bu'ee asitti argame dhaabbata Soofumar Relief and Development Organization dhaabbata tola ooltummaa uummata Baaleef qofa osoo hin taane Oromoo guutuuf dhaabbate Gujii hanga Gooroo Doolaatti deemnee gargaaree jirra. Harargee hanga ganda Odaa Bultuunitti deemnee gargaaree jirra. Har'a immoo kitaaba Usmaayoo Muusaa kana dhaabbanni keenya yeroo dhiyoo dhaabbatee humna hin qabnu nutti hin tuffatina akka Soofumaritti 50,000 bannee jirra. Isin jaalladha. Wadah saya demu cek dia mu metikena satu ikhtiar karena aku itu jadi Soofumar kilo. Artistan yang buat sekolah itu bukan saja itu dia dulu ni semua tu artistan dah jangan ambil lagi na. Ubah. Aye guddaa galateeffannaa Arafaat Abubakar maqaa Saartuu Usmaayootiin isheetiin barraa'ee yoo barbaadu baankii jira karaa fudhachuu dandeessi. Baankii ceekii hin baafamu nuu kenninaa ceekii bahu ceekii qarshii qaba maaliif baay'ee rakkannee lammii fagoo deemti lammii baay'ee faayibii fagoo deemti.
Ceki dua. Kanaaf yeroo keessa kaashii nu kenna warri bitachuu barbaadan kitaaba kun immoo gurgurtaan dhiyaatee Ani dapat mau orang ke betul saya nak tengok. Abosha bah Oromia wali bagi tak kanggu ni jadi lom de. Kita betul ko arsi, lega. Koma betul. Wasina ardo kita betul ko arsi koma shantai. Maka kami sering Abosha wali biar. Orang cari kasih dia tu. Wali biar juga ada wali ni. Ayat. Malak kan ni mu ऐसे रहे. Akan वे कुमार. Amma nanti kali ngarkat ti malak dia mujuran nanti. Malak aku bukan bongkar mu. Farhan nu kita betul. Bukan sih kau di dewi. Apa sih? Ada yang lain? Kita betul. Harus kumpulan ini. Goreng. Makan tapi betul. Pembangunan jangan tinggal jangan terdesak. Lagi saya makan nak turunkan di tawar mereka ini enggak makan no. Ya, ani roti khasi roti ko ceki na kena. Wadah na galina. Khasi roti. Amo mobile pani tinmo yo. Makia Haji kitaaba tokko qarshii kumaannan bitaa paarubaan keessa naa kana chaarjara hojii bakka fageenya jira Noktota akka addanisummaa Oromoo abaa'ootti hoogganni abaa'oo ergaa addi bilisummaa Oromoo abaa'oo ergate kan Usmaayyoon jira adeemsan dhaamsa gabaabaa waliin ergaa ergate qabaa hoogganni dhaabaa jabeessaa gabbisaa waltajjiitti dhufaniiti ergaa addi bilisummaa Oromoo dhaammate uummataa fuulduratti ergaa Usmaayyoo kennataa jechuudha. Ulfaata. Namni kitaaba bituu galu isa galmaa bilbila keessanis kannaa fi achi galmaa saboota inni waan galmaa hin duraa fidu amma maallaqaan harkaa qabaa otoo naan jedhan maallaqa rafuu irraa hin digeetu didee faayaa tokkummaa caayaa tokkummaa fuu qarshii 5,000 kitaaba tokko bitee jira maallaqa harkaa qabaa jiru. Kalian tahu kamu account ini kan tadi kamu udah namuman account di sana kan gana aja. Jabisa dansa lupa kalau orang sudah terlalu kita ni langsung kamu Real diban kitaaba tokko. Kita nama Buddha ada. Dalam ketika ada bersama Oromo Tirai karena kena ikan pamukul ka Usmayo malu ini ada bersama Oromo halan kita juga ni beitani garu haga dan tidak awati kena haga toko abang itu jira maka ada bersama Oromo ti kena san dalam sekian berbeda dalam bawah. Ayah kena aku satu semua usaha karena mau cuci kena akan awal kepala dua puluh. Ayah buat satu semua. Ayah buat karena jaga lesan kita akan ada semua orang mau cuci kepala si kena ni apa jam berapa? Jaga lesan tak bisa mudah lagi karena usaha. Ya, kalau
warri sirbitan, warri barreessitan, warri muuziqaa hojjetan Galaana Affaanti, Yoosafaanti alatti marii walii jedhii nama baasan isin barbaadne kun garanaan as baati waa malee dhaabuu ta'uu gara gadi baay'ee Yoosaniif xiqqaa galaanaa gadi baati xiqqoo maratanii dhufuu barbaadu. Kanaaf jirtu? Eessa jirtu? Jirraayi? Kanaaf filaashii fi kitaabota jira. Dafa as koottaa warri isin waamee nuti mul'atanii fageenyarraa warri jirtan warra asirratanii Asli Hassan kitaaba tokko qarshii 2000 Barataa Jamaal Abdii kitaaba tokko qarshii 2000 Anis Suudii dhibbaannaaf Okay, shanyee lama bultu nama baay'eetu isinin dubbisaa booda keessaan isin dubbisaa irraan fuudhaaf akkaawuntii amma